السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليين إسلاما كم جرتن إن شاء الله حرواني وجلالو تفسير قرآن أفان أرومو بريفمان أكمتي بوفنوان جدو وجلالا نوجن ترى سنين جدا أولا بلا ستوري كيسا شينتن لا ستوري كيسا قلتني حالا كنان قرآن أفان أرومو جتني بريستني جتشو haala kanaan barreessitanii jechuu quraan afaan oromoo jettanii ookee gootanii haala kanaan isuma awwala irratti isinii dhufu kanaa jechuu ka itti aanu kun tafsiira isaati sagaleedhaanii jechuu haala kanaan isa awwala kanarratti dhooftaniiti gadi buusattanii ani amma waan hin buufadhee qabuuf eerumadha isin agarsiisaa jechuu haala kanaan daqiiqaa lama osoo hin guutin gadi isinii buusa waan turuun miti jechuunni haala kanaan suuraa tabaarakarraa hanga suuratun naasi buufachuu ni dandeessanii jechuu haala kanaan barreeffamaan inshaallah haala kanaan laaltanii buufachuu ni dandeessanii ka qabdanis itti fayyadamaa kan hin qabaatinis buufadhaa siniin jedha nagahaan jiraadha. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.